Maqaan koo Dhugaasaa Gammadaa Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa baradhaama. Guyyaa dhaadannoo tokko sagaleen keenya nuuf haa dhaga'amu jennee sagalee dhageessisnee turre. Wanta sana irratti immoo miidhamni barattoota keenya irratti gaggeeffamee jira. Gaaffii nuun gaafannes waan tokko furmaata waan arganne tokkoyyuu hin qabnu. Barattoonni lakkoofsaan 17 ta'an fe'amanii mana adabaa galanii jiru. Keessaatii muraasa nan beeka. Barattuu Taabotee jedhamtu environmental science baratti waggaa 3ffaa. Isheen amma baay'ee miidhamtee jirti. Sadarkaa dhiigi afaaniidhaan ba'urra ga'ee jira. Rukuttaa poolisiidhaan irra ga'ee jechuudha. Warreen kaan hafan immoo qaamaan miidhamanii poolisiin baay'ee miidhaarraan geessise. Inni kaan miilli isaa cabe, inni kaan mammadaa'e. Barattoota 17 ta'an immoo makiinaa isaanii konkolaataa isaanii irratti fe'anii mana adabaa gashanii jiru. Jeequmsa qabu gaaffii mirgaati. Gaaffichi gaaffii biyyaati. Gaaffii barataa tokko yookiin barataa lama miti. Gaaffii hunduma ilaallatudha. Gaaffii sabaati. Inni tokkoffaan Finfinneen Oromiyaadha. Siidaan Minilik irratti dhaabbatu kan jiru ture. Inni lammaffaan immoo mooraa keenya keessatti balbala isa guddaa irratti afaan Amaaraadhaan barraa'ee jira. Inni afaan Oromootti nuuf jijjiiramu afaan Oromoon haa barreeffamu kan jedhu ture. Inni itti aansu immoo naannawaan Finfinnee kan keenyadha. Olataan kan keenya, sabbataan kan keenya maaliif fuudhama jennee sagalee dhageessisnee turre. Inni sadaffaan mucaan tokko yeroo darbe lubbuun isaa darbee eenyu akka ajjeese hin baramne akkasumatti cal jedhamee irra darbame inni maaliif wanti isaa bira nuun ga'amu kan jedhu ture. Mucichi barataa haayidrooliksii waggaa 3ffaa ture. Maqaan Masoosaa Dimbushee jedhama. Dhalootaan Diree Daawwaadha mucaan kuni. Guyyaa vaayis pirezidaantiin keenya ati barachuun siif hin ta'u gibbii ati soror keessaa dhaabattee taa'e waan falmi jedhee orgaanni gadi baasu guyyaa 2 booda reeffuma isaa argame. Eenyu akka ajjeese beeku. Mana yaalaa akka kaa'etti immoo mormi isaa qaaqameera kan jedhudha. Mucaan kun maaliif waan inni irra ga'e hin baramne maaliif nu qoratamee abbaan lubbuu mucaa kanaa dabarsee nuuf hin beekamu kan jedhu ture.